Abrahaam TikTokii irratti galateeffannaa koo jedhee mucaa viidiyoo waraabee poosti godhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan marti keessanuu argamuuf kan jirtan nagaan siniif haa ta'u siniin jechuun jaaladha. Egaa kaleessas laayifii qabatee seenira fakkaata hordoftoota viidiyoo wayii argeen ture jechuudha. Mucaan ximbis hin jedhu jechuudha. Maaliif jennaan guddisee haadha isaa jalaa abbaa isaa jalaa bahee dhufe kaasiniin jechuun jaaladha. Garuu baay'ee bareeda hordoftoota. Maaliif akka ta'e beektu? Mucaan kun gaafa inni gaaffii gaafatamee bara jireenya isa dargaggummaa isaa keessatti akkatti diraamaa irratti hojjetanii turan jedhee yaadannoodhaaf waan ta'uuf baay'ee bareedaadha siniin jechuun jaaladha. Inni biraa immoo jechuudha kaleessa buziyyeenii nuti wajjin hin jirra biraan faana kanaafiyyuu qophaa ta'uu isaatu akkana taasisee jettee dubbattee turte jechuudha. Isarratti namni baay'een lolee jechuudha. Maalidha mee maal taataniitu fayyaa qabdu moo nagumaa sammuun keessan sin dhukkubamoo maal taatanii siniin jechuun jaaladha. Mee Abiraamii iddoo kamitti balleessee kottu gali mana keetti kottu na sii wayyaa sinan kabaa jedheeni jaartii isaa kadhachuurraatiin kanaaf osoo ta'eeyyuu kan siin duraati garummaa ni of beeka jedhee kadhachaanii jira. Maalidha mee akkattiin sin gungumsiisee sin duchisiisee jedhu jechuudha. Isa kanadha. Egaa inni amma mucaasaa fidatee dhufe jechuudha. Kan nama dhibus immoo obboleessi Maqidii abbaan Maqidii gara Finfinnee dhufaa jiru jedhan. Abbaan Maqidii duraan dhageenyedhanii ala goodaadha intalli keessanii ala kanadhaan gaala namaa gidduu galtee ilmoo namaa baattee gara manaa Abrahaam deemtee jirti. Maalidha inni kun jireenyi boruu maalidha jennaanii akkattidhaan dhufanii na gaafatanii ani garuu isaanitti himneen ture. Ishiin immoo bilbila cufatteedhaan maaliif jennaa roobel yeroo darbee iccitii kana maaliif baastee dheeni waan ittiin loleef reebeeraat jedhanii sanarraan kan ka'e amma siimitu geeddaramee bilbila cufattee wanti beekamu hin jiru. Akkaataan ishii ittiin argannu akkamidha. Kanaafiyyuu nuyi warri beektanii naannoo Abrahaam jiru nu geessaa jedhanii jiru jechuudha. Gaayii dhufaa jiru maal takka uumamuun beeknu akkasumallee piroosesiillee jalqabde gaayii ariifatamee akka dhumudha jechuudha. Karoorri isaaniidha. Maaliif jennaanii dafee tee akka ishiin kana keessaa baatu jechuudha. Inni biraa immoo icciitii ishiin gadi baaftee bilbilaan jechuudha kan ishiin haasofte gudiin dhagaye. Maal jetti namatu bilbileefi jechuudha. Rikoordii godhanii ruuttaanii ni qaamti. Manicha sana keessa immoo kan galanii roobeelee fi abbuush duwwaadha. Ishii faana nama 3 ta'anii galu. Namni biraa hin jiru kibbii sana mooraa sana keessaa. Kanaafiyyuu isaanii shiishaa sin xuuxu. Ruuttaan immoo amma caatii nyaatti. Kanarraatiin kan ka'e hailinyaatii dabaltee akkamii eenyurraayyuu akka waa'ee ulfaa waan isaan qabu reeminamna jennaan ani iddan dhufee torbaan tokkodha. Waa'ee ulfaa waan isaanillee waan hin beeku hin qabu. Garuu waliin ta'anii akka barbaadan yeroo isaanii waliin haasa'anii mana keessatti yeroo qaamanii ija kootiin argeeran jettu seetanii hordoftoota. Good. Qoyii akkamii ati maalidhaa fi daa'ima kana kan eenyuti jennaan kan namaatidha. Garuu immoo anammaa humna kootii ollatti ta'eera. Maaliif jennaani roobeelis na doorsisaa wanta jiruufi lubbuu kin balleessa waan naan jedhuufi waan hunduma isaayyuu dhiisee bahuuf waan ta'eefanii mucaa qabadhee gara Abrahaamii geessee akka barbaadee godhu jedheeni jette jechuudha. Amma dubbiin lama taate. Karaa tokkoon firaa Abrahaamidha mucaan jedhamaa jira. Karaa tokkoon immoo obboleettii abbuushtu kan mucaan obboleettii abbuush jedhu kan eenyu amanname mee irraa dubbanna malee maal amannare nuti waan amannu qabnu garuu dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam kun maan jedhu mucaan kolfuu fi didee mucaan maxxabachuu fi didee malee daa'ii
Maal jedhu siin jechuun jaaladha. Fataa godhee qabatee jira. Mucaan hin socho'u. Abrahaam akkoo kolfadha taphataadha. Viidiyoo jalqabaa otoo gadi buutanii ilaaltanii jechuudha. Namarri kaan yeroo isaan sisseeqanii hojjetan inni sagalee guddaa ol fudhateetu kolfa jechuudha. Viidiyoo jalqabaa yeroo ijoollummaa isaatii kaasee hojjechaa ture kaayee. Innaa mucaan immoo ximximbis hin jedhu soofaa irratti ol baasee takka laphee irratti of kuffisaa takka ol qabeetu urgufaa. Abrahaam baga si bira fidan iyyuu dhugaan siin jedhe maaliif jennaan foon haadha koo baga si bira fidan. Olli waa'eetii akkasumallee jechuudha mana kee keessatti garaadhaan ciibsiitii jechuudha ispoortii abaru mucaan. Indee akkuma kee xunshaa qaba. Qabaatu siin jechuun jaalladhaan iyyuu waan maqaa isaayyuu dagadhe bira jedhee oole. Innaa fataa jedhu kanaaf barsiisinyee kolfeedhiin dhugaan siin jedhe yoo ta'u baate bakka kanadha yoomaan jettu. Kan nama dhibu immoo daayiparii otoo hin bitiin. Har'a daayipariin birrii meeqa birrii Itoophiyaatti tokko ishii birrii 20 galle. Waggaa kana birrii 15 immoo 16 yennaan dhufu kan nama dhibu. Amma galanatti fakkaatu birrii 20. Osoo baastee hin bitiin guyyaa gaaf tokko. Osoo aannan hin bitiin. Osoo ittiin dadhabiin. Mee fataa da mucaa guddatee waggaa 3 akka barbaadetti biddeena nyaatu cabsee hodhu mucaan kan keetti siin jedhan. Garuu akkumatti meeta to'atamante na dhibamu akkumatti immoo nama wanta too waraqaan isin harkaan gahe. Ani xeenaa xaabiyaa gaafa dhaqeyyuu namni jechuudha. Kutaasa tokkotti waraqata namaa barreessee dabarseetu achi booddee waraqaan ittiin kenneeniin iyyuu namaaf kennamuyyuu. Namaaf kennama dabarfame sin harka waraqaan hin jiru. Wantumti tokkittiin sin harka hin jiru. Xumurameera barameera. Ruutti yeella akkasitti. Mee maalan godha laata? Qooyyedhee obsaan eegee. Isa dhumaa immoo kida wadda isaan naan jedhanii booddee ija kootiin arge. Isan gurra koon dhagaye ija koon arge jette. Achi booddee baqqaa jette baqqaa. Bakka miti dhugaan sinan jedhe. Amma wakaba buusaa jiru malee jechuudha hordoftoota. Wakabuu malee jechuudha. Dhugaan sinan jedhe Abrahaamis Haamiidha buyyuu malee jechuudha. Isaan sun immoo achi wok jedhanii intala ishii kana amansiisan iyyuu malee jechuudha. Roobeen isaan madadhabeera sababiin isaayyuu namni garanaan itti bilbila garasiin itti bilbila. Bakka icciitii baay'ee jalaa baasaa jiru waan ta'eefi. Mararra jedheera jechuudha. Kan biraas immoo Abrahaamidha jalaa lubbuu isaan balleessaa. Yoon immoo lubbuu isaa balleessuu baadheera yoo ta'e chaanaalii isaa yuutuubii isaan jalaa cufsiisaa jedheetu jira jedhan. Isa kana sagaleen dhagayeera intalitti himtoota dubbattus dhagayeera jechuudha. Bakka kana ta'uu baannaan mee waan inni fiduuni argaa jedhee jira jechuudha. Dhugaan siin jedhe ati chaanaalii isa kana jalaa cufteetta taanaan jechuudha. Cufuufis mirga hin qabdu. Garuu immoo yoo cufsiiftan iyyuu ta'e halkan tokko keessatti sanaan hin galcha'een yaada sanaan hin deebisa'een yaada Abrahaam jechuudha. Abrahaam miidhuudhaaf jettee hanga kanaatti deemta taanaan hin ulfaata baay'een ulfaata. Kana bineensa dhugaa bineensa caalu hoo. Obboleettiin isaayyuu immoo boocha obboleettii isaattis bilbilaan ilmoon namaa bilbilee falatti bahaa jira. Obboleettiitti bilbilaan 50,000 ani 50,000 argachuufan ture. Ati immoo kaayyoo kuna jalaa balleessite karoora kuna jalaa balleessite. Kanaafiyyuu akka taatu ta'uutii gaafa qidaameetti dhaayin ture armaanni. Gaafa qidaameetti naaf erguun dirqama sitti ta'a torbaan tokkoon sii qaba jechaanii ture isaan sii fidanii yeroo darbe kuma mana siin ergine yani biyya arabaa keessa hin jirame tasa qaayyaa hin jirame rakkachaa hin jirame maal ta'aa hin jirame ittiin mucaan inni garuu ishii dhagaa hin turre. Innaasa kana siin jechuun jaaladhaa biree baga gammadde dhugaan siin jedhe fataa siin jedha. Mucaan immoo fataa godhin siin jedha argaas hojjechiisii fi
dhugaa baasu dhugaa baasan silaatiin ani warra yuutuubii dhugaadhuma yookaan dubbatu iyyuu hin jiru garuu anumaan jalqabe anis ani garuu amma kana duratti dabalameera akkamii yeroo qofa filaaleen booda irratti dubbadha malee amma miti hin jecha jaalladha gaa'isa kanadha namoota baay'ee immoo jechuudha inaaffaa guddaa qaba namni dhugaan siniin jedhe namni biyya lafaa kanarra jiru wayyoo isa busiyyeen kaleessa dhadheessa jajjabeessite aayisoo sifaana jira kallattii kamiin sifaana dhaabbanna qophaa keentaatu kanaa booddee maaf cal jette gara seeraatti maaliif hin deemne sahiin jette namoota baay'ee gungumsiisee jechuudha namoota baay'ee duchisiisee abeetu qophaa akka ta'u barbaadu jechuudha dhidhiituudhaaf mee Abiraam bira firoota isaa kamtu jira immoo firoonni immoo kan bira jiran jechuudha balleessaa waan hin qabneef Ruutaa eenyutu fira kee fidatiin jedhee qo'ame kan hin jiru eenyutu obboloota kee fidatiin obboloonni kee fidatiin kan jedhantu jira namni jedhan hin jiru fidachuu dandeessi hoo akka barbaaddetti jechuudha kana namni iyyuu meerri maatiin meerri haati meerri obboleetti meerri obboleessi maatuma gaan qabduu jechaa jira isa biraan kana waxaxee mee maayetti mee kana waxaxee raddannaa shingal dhugaan siniin jedhe hordoftoota wanti sin baruu qabdan immoo jechuudha haatumtiif abbaa kan jedhamu manuma sana keessa hin jiran mana sana kireeffatanii jiraatu kan sin dhibu inni dubbateera roobeel mana kiraa maalii fi viidiyoo isaa baaftanii jedhee dubbachaa ture jechuudha hiriyootumti Abiraam fa'i gubbaa isaa irratti kan galan jechuudha manni kun fooqiidha isa jala isaatti utaa yaadamee dhugaa waaqayyo kan isaan hojjechaa jiranii keessa doolaaraa jechuudha fataadha zanaadha siniin jedha eebbifamaa siniin jedha akka hordoftoota kiyyaa guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa waaqayyo waliin dhaamaa jireenyaa sinaa oolchuu gaa'ela bareedaa gaa'ela gammachuu qabu gaa'ela gaafa galtan itti boqottan edaa jireenyi isa kana akkanatti mi'aa jireenya akkanatti nama qabbaneessaa ammas hin jettanii jireenya dinqisiifattanitti ameen jedhaa amma jireenya dinqisiifattanitti waaqayyo jireenya eebbifamaa ta'e isiniif haa kennu jireenya eebbifamaa ta'e yeroo tokko simmeeta hawwiidhaanii gara gaa'elaatti yookiin immoo gara jaalalaatti seenurraa maal ta'utu caalsanitti fakkaate hordoftoota kiyya waaqa keessan dhaggeeffadha akka amantaa keessanitti rabbi keessanii dhaggeeffadha fedha keetiidha jaalala keetiidha amma Ruutaaf Abiraam yoo har'a haraaramaniiru ta'ee boru waa kush gaafa jedhe ishiin baate shuk jetti mucaa ishee qabatte sana booddee jireenya akkam taate kanaaf iyyuu mucaa qabattee kanaa booddee mucaa qabattee kaatti fataadha siniin jedhamee sinii sinaa gargaaru eebbifamaa darbaa deemaa siniin jedha qeddoo yuutuubii immoo subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha ka oduudhumaan illee bakka ka fataa godha malee maalaan godha chaanaalii koo kana laayifii garlooloo silaanaaf hin mijatu sababa waayifii mana kanaatirraatiin kan ka'e madaamiin qixxee mooraatti kuttee haa ta'u yoo ibsa waan hundumaa bira ga'u shaala'u